لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيشي Jireenyi Itoophiyaa baantiin ani Dubaayitti godhadhe surreen ani Dubaayitti godhadhe hunda irraa wadi buufte. huccuun biyya alaatitti godhatan kun torbaanumatti namarra taraa? Guyyaa 5 torban kan maaliti? Wallaahi. Wallaahi. Eeshi. Wanta kanamtu natti namne. Akkaawunti irratti birrii si naftu. Dabbaa sirriitti naftu. Paanti sirriitti naftu Itoophiyaa gallaan daaraan daara duqeetii taate deemte. Maaltu jira? Beekan alaalatti wallaalanuuf jalatti jedha Oromoon. Biyya ofii gadi qabanii gaafa dubbatanii biyya ormaa kan ofii godhachuun ni danda'ama ree. Biyya ormaa jajaa bulii, jajaas olii, bareedaa aga feete haa bareeddulleedha. Fokkistuu biyya ofii kan namaa ga'u jiraaree. Biyya ormaa keessatti ni hojjettanii xaartaa, natsaannatiin argattuu, goluma madaamii keessa teecha. Itoophiyaa biyya kee gaafa galte garuu akka fardaatitti keessa garmaamta. Namni si gaafatu hin jiru. Waan barbaadde uffattee zannadha. Maa kan uffatte namni si hin jedhu hin jiru. Biyya ormaatitti garuu yuunifoormiin gaafa sirraa ba'ee asii argite tasa madaamin uffanni kun kan maaliiti jettee lolatu sitti ka'a. Egaa gorsa tigisti kanaa ijoolleen hedduun dhaggeeffattanii ani galmaata sodaadhee jira kan jettanii baay'ee keessantu jira. Ani garuu akka waleetti kuni nattuu ol hin galu. Sababiin isaallee sammuu iyyoomu irraa qabeenya iyyoomuun akka namaa salphatu ni beekturee laata. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kanarratti wanni isinii fideef jechuudha. Keessattuu ijoolleen kaayyoo qabdan, ijoolleen abjuu qabdan, ijoolleen mul'ata qabdanii birrii biyya Arabaa laaltanii qabeenya horannee irreettanii akka of abdattan osoo hin taane sammuu qabnaa, yaada qabnaa, hojii kalaqnee hojjechuu dandeenya jedhaati sirriitti hubannoo qabaadhaa jechuudha. Egaa biyya ormaa irratti gaafa biyya galtee maallaqaa miti dabbaanuu namarraa dhumataa, uffanni namarraa gadi bu'aa akkas jecha akkasii baay'ee haasofteerti adda tigisti. An akka waleetitti Itoophiyaa gaafa hin jiru jechuudha. Baay'ee furdoon ture dhugaa dubbachuuf. Baay'ee hagana kan hin jedhamne furdoon ture. Rifeensi kiyya walqixxee kan caccabaa takka of keessaa hin qabne dhugaa luuccaa bakkuman itti darbetti kan naakufu ture. Ergan biyyaa bahee rifeensi kiyya hiddaan narraa buqqa'ee buqqeen duwwaatti na hafee na mul'ata jechuudha. Buqqeen kiyya jechuudha akka waanan ofirraa haadeetiitti tokko jira. Qaamni kiyya inni furdaan baadhetoo biyyaa bahee suni narraa dhumateeti foon lafee qofan na jira. Ijoollee baay'ee nama viidiyoon hojjedhu ni argitu jechuudha. Baay'ee qennasa jechuudha biyya ormaatitti. Garuu biyya ormaas nyaanni hin jiru osoo hin taane qilleensi biyya kanaa siruma naaf hin taane jechuudha. Qilleensa biyya kanaa qaamni kiyya tasallee naaf hin simanne jechuudha. Biyya kamuu keessatti qilleensi yoo ta'uu dideen alatti amma ijoolleen tokko akkuma biyyaarraa garana dhufanitti kan afuufamanii furdatanii jiru. Furdinni kun furdina feekii jedhama. Siniif galee ijoolleen immoo asitti immoo huqqatanii goggogadanii galanii jiru. Ijoollee furdootaanii biyyarraa dhufanii asitti immoo kan goggoganii muka ta'antu jira kan akka kiyyaa jechuudha. Isaan immoo qilleensi hin taaneef gaafa biyya galan immoo dhiigni isaanii kan biyyaa ittiin baan kan furdata sun ni deebi'aafi jechuudha. Egaa biyya Arabaa dhufuun keenya guutumaan guututti jireenya keenya durummaa keessa obseessisoo osoo hin taane kaleessa keenya jijjiirree gara biyya keenyatti deebi'uudhaafi jechuudha. Itoophiyaan hiyyeettidha jennee dubbachuu irraa sammuun kiyya hiyyummaa qaba laata jennee osoo gaafanne yeroo ammaa addunyaan guddina cimaarra jirti. Addunyaan guddattee ol kaatee jirti. Teknooloojiidhaan guddachaa jirti addunyaan jechuudha. Inna sammuu ittiin afaan arraba ittiin waa'ee hiyyummaa odeessu kuni sammuun ittiin hojii kalaqu maaliif dhabameedha adda tigisti. Ati feemesiidha biyya galtee jirta akka mataa kootti hojii adda addaa hojjettee shamarran gola madaamitti abdii horta jennaan atasuu dhufteetu hin galinaa asuma taa'aa. Jireenyi Itoophiyaa wuddiidha baay'ee ulfaataa galuun nama sodaachisaa. Dabboo shamarran biyya Arabaa baay'ee wuddiidha boolee keessatti eeggama jettee kanuma jecha safuu cabse akkanumaan kan odeessitu akkanatti hojjedhaa shamarran gola madaamii nama ta'uu yoo barbaadan jettee gorsi takka akka feemesii takkaatitti maarraba keetirraa ba'uu
hin qabne sinjira. Egaa feemesi odoo beekumsa qabaatiin beekamtee argachuun kanaaf nama saaxila jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Ani tigist akka namummaa ishiititti nan jaaladha jechuudha. Garuu gaafa biyya ofii tuffattu immoo baay'een itti aara. Viidiyoowwan biyya jirtuu fi viidiyoowwan gizee as jirtu walitti haqqanaaf baraa gadi dhiiste. Maal biyya bar gizee biyya arabaallee jiraattu fakkeenyaaf si argaa turree gola madaamii keessaa baate urufa dhiira sagal hojii suuraa ka'aa viidiyoo hojjechaa uffata sagal kireeffachaa kaan bitaa kanatti maallaqa kee fixxee harka duwwaa erga biyyatti galtee biyyi kamiyyuu taanaan harka duwwaa gaafa taate wanni sii ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Siif galee namni kaayyoodhaa biyyaa ba'e kaayyoo isaa san galmaan gaatee waan manaaf maatii isaa biraa ba'e san harkatti qabatee gara biyya ofiitti deebi'ee jireenya ofii oofachuu ni danda'a. Ijoollee meeqatu Itoophiyaa keessa taa'ee waan barbaade hojjetanii har'a buqqultii fakkaatanii viidiyoolee yeroo hojjetan ijoollee hedduun beeka jechuudha. Keessa darbanii uffannaan isaan uffatan kwaalitii, rifeensi isaan qabsiifatan, haalli ittiin dhiyaatan hundi isaanii kwaalitii ta'anii kan deeman ijoollee Itoophiyaa keessa jiraatan baay'eetu jira jechuudha. Innaa awaaree ta'uun bubbeen tokko gizee jabaatee dhufee wanta dhufeef san bubbisee fuudhee biraa deema jechuudha. Akka bubbee san dhuftee waanuma hin taane dubbattee deemu irra maalan hojjedha jettee yaaduun bu'aa guddaa qabaas jedha. Kuni akka mataa kootiitti jechuudha. Shamarran gola madaamii baay'een keessaan ani hin galu baqqaa sodaadheen jira hojjettan gara diitaatanii umurii keessan guutuu hafuu yoo yaaddanii galmaata biyya keessanii sodaachuu ni dandeessu. Bareeda biyya ormaa kanaa manna fokkattuu biyya kan koo caccabduu hiyyeetti biyya kan koo sanan filadha jechuudha. Kan keessatti qilleensa gaarii argadhu, kan nyaata gaarii argadhu, kan boqonnaa gaarii argadhu, feedhu kan keessa gangaladhu, kan namni nan gaafanne hin jirre naaf wayyaa jechuudha. Asitti fakkeenyaaf kifilii xiyyatanaayyuu gizeen galetti galgala gizeen rafu malee natsaannatiin argadhu. Guyyaa gizeen gale sagal karran irratti rukutanii na yaamu. Kanaafuu akka barbaadetti boqonnaan argadhu. Kutuma kiyya kana keessattuu jechuudha. Kana yoo sin jedhu obboleettii kooyi biyya ormaatitti boqonnaa takka hin argattu. Biyya ofiititti garuu boqonnaa barbaadde argattee uffata barbaadde uffattee zanaa jettee jiraachuu ni dandeessa jechuudha. Innaa biyya keessanii hin tuffatina. Ijoollee waa'ee biyya keessanii gadaantummaa biyya keessanii odeessitan har'a arabdoonni biyya keenya galanii Itoophiyaan baay'ee bareeddii jedhanii kanarra jajanii nuti yoom deemna kan jedhanii karoora qabatanii irra jirra. Sadarkaa biyyoonni garaagaraa biyya keenya dhaqanii daawwachaa jiranii fi daawwannaarra jiranirra jira. Amma ijaarranii bira jiru kuni egeree gizee barumsi cufametti Itoophiyaanii dhufna naan jedhan dhugaa rabbii siniin jedha. Sillee ni argina naan jedhan ishiin jedhan jechuudha. Hoteela Finfinneetti qabee haa dhufani jechuudha fataan isaan godha. Innaa biyyi biraa dhufee kan biyya keenya irratti bashannanu nuti maaliif biyya keenya jibbinaree ijoollee sammuu xixiqqaa akkanaa baattanii akka tigisti kana beekumsa malee beekamtee argattanii tola fallaftanii dhugaa siniin jedha odoo sinitti hafee wayya jechuudha. Wanti namarraa fokkisu odoo namatti hafee wayya dhugaa. Erga beekumsa hin qabaanne beekamtee argattee bu'aa tokkollee hin qabdu jechuudha. Yoo xiqqaate ijoollee gorsuu yaalii akkanatti haala kanaan maallaqa keessan qabadha. Gaafa biyyatti galtan maallaqa yoo harkaa hin qabaanne saree taatu namni sin jibbaa maallaqa malee hin bareeddan jedhi malee akkana ta'e akkas ta'e jettee hin iyyin jireenya bakkuma duraa sanitti akkamitti taa'ee nama eegas jammar ati bakka kaleessaa san jirta jijjiiramtee biyyatti galaa harta bare wanti kamiyyuu bakkuma gatee biraa deemetti na eega jedhanii yaaduun gowwummaadha jechuudha. Inna biyyillee bakkuma keessaa baay'ee sanitti jira jechuunis immoo wallaalummaadha jechuudha. Maali mana ijaarradhe jechaan turre horii limaatiin qaba jechaan turre afaan bichaadha sobdeetuma waan namaa nutti agarsiisaa baate jechuudha. Erga akkas ta'e inna akkasii hordoftoota kiyyaani waan guddaa iddoo guddaattan ishee eegayyuu har'a bakka xiqqaatti ergan ishee argee garuu nan taazzabee bira darbee jechuudha. Inna akkasii isiniin jira turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.